wanta isin barbaadeef inni guddaani ani hirkoo wajjin hojii hojjechuu hin dandeenye. Waan tokko isaa wajjin hojjedhee waanuma milkeessatu hin jiru. Isin immoo akkasumatti yeroon isin ilaalu xinnoo nama hojiitis si aayina kanas qabdu. Adabra hojii gurguddaatu jira. Maaliif walii wajjin hin hojjennu? Maaliif jireenyi keenya jijjiiramu isin wajjin hojjechuu filadhe? Hirkoon nama miti. Hirkoon namaa. Nama miti. Nama miti hirkoon. Nama miti. Amma har'aatittu hin turte. Gaafuma jalqaba nu argituyyuu nama hojii sitti fakkaatne turre jechuudha. Hirkoo waliin tokko hojjechuudha nu waliin homaa hojjechuu dhiisuu jalqabuma dogoggore. Amma kana booda na bira hojii guddaa jira. Hojii baay'eetu jira. Isa kanaaf garuu akkamitti hojjennaa? Yeroo akkamitti maal hojjennaa waan jedhu akkaataa hojii qaba waan ta'eef hin mari'anna sheekan. Isin garuu hojiif of qopheessaa. Ni qophiidha. Isin hirkoon nama ta'uu dhiisuu isaa sii galuma isaatiifuu nuti hojiidhaaf of qopheessine. Hirkoon nama maqaa hirkoof waan meeqan dhabee taa'een siin jedhaman. Nama addana keessa isin ijin lafa na taa'u miti imsila. Kana booda kan dhabde hunduma sassaabdee fudhadhu. Qophaasin. Waan hundamaafiyyuu hamma har'aatittu hin turte malee kana booddee hojii baay'ee amma ani ta'u walii gala yaada keetti. Walii galtanitti. Hundumaa baay'ee. Tokko. Hello tiyya. Eeyyee. Amma moo? Amma naa mijaata rakkoon qabu nan dhufa. Tole nan dhufa tiyya rakkoon hin jiru. Tole. Maalumaafuyi amma dhimma ariifachiisaa tokkoof namni barbaade iddoo sanan deemaa isin garuu qophaa'a. Yaada kana deebinii mari'anna waan ta'eef irra deebinii haasawuun keenya nuuf. Nun xumursiistu haasa'e. Haasofna nan deebi'a waan ta'eef. Tiyyaa jedheem gamtaatu tiyyaa jedhee asii deemaa jira Obama. Hirkoo natti fakkaachaa jira tiyyaa kan jechaa jiru amma. Hirkoo miti eenyu waliin haasa'aa jirre. Gamtaatu tiyyaa bilbiltee heloo tiyyaa jedhee deeme. Tiyyaa ishee kam garuu. Ishuma kan hirkoo taaga. Kan biraa. Mucaan kun duubaa dhufee hirkoo dursee tiyyaa ishee isaanuu bilbilaa fidee jirti. Hojiin haaraan nu argate kuni isa kan tiyyaa kan akka hin taane wal fiidhe keessaan qabu. Eessatti immoo beektee bilbilteef? Isheetu bilbileef himi. Ay gamta. Gamtaan haala kanaan waan baay'ee nutti agarsiisan bari kan. Tokkodha nutti agarsiisan. Jaallanne ani yeroo dhiyootti gamtaan mana kanatti waan guddaa ta'uu musaan oolu. Armeeyyuu Obam kan keessaniin dachaa kan koon dachaa miti rakkinaan qabu. Akka kaalsii dhiiraatti marmartanii naa darbachuutti kaatanii uffata koo. Haa ta'u rakkinaan qabu akka isin dadhabsiise beek. Inni marmare yoo magala gashee marmare yoon jedhaman. Obam maal yoo ol galagashitee immoo walitti marmartee jedheeman. Maal manana keessa acuuccaan narra yeroo waggaa 100 caalaa acuuccaan narra yeroo asiiti manana keessatti. Haa ta'u rakkinaan qabu. Hinga si dandeenye si baanneedha miti kun hundumtu rakkinaan qabu nan ba'a. Bayi hankeenya jireenyi keenya toora qaba. Hankee toora hin qabu laa naa dhufe. Naa galee maaliif akka uffata koo akkas gootan. Jireenyi kee wal keessa badaadha kan keenya nagaadha. Haa ta'u rakkinaan qabu. Namni tokko awwaalcha keessan irra dhaabbadhu awwaalcha koo irra dhaabbatina. Cidha koo san irra dhaabbadhu armee ayyuu cidha koo irra cidha maalii godhattu miti armee ayyuu cidha. Obaama. Haa ta'u rakkinaan qabu. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa namormaa. Maalumaaf marmartanii dhaaman. Attamiinan obsee turaa. Yaa Rabbii hundaa furaa. Cidha koo irra namni tokko akka hin dhaabanne mana maaliin akka ijaarame hin beekne keessatti hin fuudhu anis sila. Maal kuni xiyya dhufaan jira kaa. Naa ari'anii kunoo dargaggeessi tokko mana isaarraa buqqa'eera. Deemiidha mini rakkina qabu.
Utuuti gaa'ela baqattuu oofanii itti dhugashanii uffata dachaafatanii. Ayi tiyya. Attamiina nobsee tura. Attamitti turraa mana na keessa. Qabamaadha. In qabdanii bilbila tiyyaa harmee ayyuu na jala deebitanii. Inni waan beeku uffata dachaafatu jettanii dhattanii qabdanii bilbila ishee. Natti namni natti haasa'u hin jiru waan hin jedhe tuffiin mana na keessaa hammam ga'an jedhe man. Namni kabajee natti haasa'u gamtaadhayyuu. Gamtish. Uffata dachaafadhu naan hin jettu ati. Kan hojjenna naan jette hundumaa. Inni gamtaa naa fidame eebba gamtaadhaan naa fide. Gamtaan baanee. Qabamaadha. Harmee ayyuu teeleema qabdanii hidhattanii. Obaam. Nama ajjinisiin haasa'uudha uffati kee rakkinan qabu. Manaa bahiidha. Amma irratti nabaattaniittu uffata koo seeraan naa kaa turtanii walitti martanii baay'ee galatooma. Tokko taa'ee moo tokko nyaatu jedhanii. Akka keessan hin ta'u Obaama. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa nama. Tole, dafnee xumura rakkoon qabu. Ayyee. Tiyyaan barbaadee ture. Tiyyaan dhimma dhuunfaaf eeyyama baatee turte. Asumaa deemte. Attamitti tuunan eeyyamsiisin isheedhaaf eeyyamtusi. Maal jechuudhaan? Anammatuun ka'ee haadha manaa keetiin lafa barbaadde dhaqee eeyyameefi naaf eeyyamtaati. Kun dhaabbatadha. Dhaabbata an maal taa'aa jiran jedheen dhaabbataadha beeka isa hooti. Amma eessa dhatteen jedhaan bilbilli isheen hojjetu. Abaluu isheen bira dhatteen beekan. Akkamittitu jaalallee isheen mari'atamini eeyyamamaa fi boos. Moo aniifate akka kanaan duraa wal dudduuba deemnee suura wal kaasnee achii booddee ati immoo bishaan keessa na cuubaa sana keessa naannoof. Lakkii dhimma kana araaraa yoo xumurre wayya. Yoo nagaadhaan xumurre wayya. Eessa dhatteetiyyaa? Hirkoo hojii qabadheeraa. Eeyyama fudhattee baate siin jedhee warra. Ani eessa bilbila kootuu hojjechuu dideen bilbiltaa fi reessamu kan keessin hojjetu. Ayitiyya maali attamitti ishee wajjin jiraattan jedhee man maal dimokiraasiin amma kana ga'u namni attamitti ganama dhufee na eeyyamaa nan deemaa jedhee lafa barbaade dhaqa isa iyyuu jaalallee isaa jalaa bilbila cufate ani sammuun na cufame man attamittiin jiraadhan attama mala gaarii fidde garuu ati hojii dhiistee bakkee keessa akka isheen bashannantu moo maali eessaa fidde mala akkasii? Al tokko naa baata? Naa ba'i. Maal guyyaa dadhabsiisaan akkasii? Obaam. Walitti haasofnu? Na dubbiste? Ani akkasitti bakkee keessa jooraa oleen dhufaa olii nama wajjin oolu dhabee tiyyaa deemee biirootii ishee dhabee gamtaadha bilbilli isaa naan hojjetu. Ayirko. Tiyyaatte? Amma na dhaggeeffadhu seera na dhaggeeffadhu. Waa'ee tiyyaati sitti nama ati jaalatutu si gan. Dhuguma jiru sitti maa nama ati jaalatutu si gan. Maaltu na gana eenyutu na ganana? Harka kee mirgaatitu si gane siin jedha. Kunoo baadhee olii gadi jooraa olee maal na gana kun maal? Naman jedhe malee harka keessa kanan jennee bani. Nama sakamtu na ganere? Gamtaa. Gamtaan na ganuun haaraadha anaaf. Guyyaatti waan haaraa fidee sammuu koo booressaa oolamti. Kuni jireenya kee ganeem gamtaan yeroo dhumaatiif jireenya kee ganee hin beeku. Maal godhe?
sila ala teenyee beekaa inni gamtaa inni waa'ee biizinasii haasofna beektaa? Isa biraa akka ati homaan taane haasaa ture. Achiin hirkoo wajjiniin baay'uma salphadhee iddoo baay'ee deemee salphadhee jedhee waa baay'ee nu taasise. Ani immoo biyyi nagaa jedhee waan baay'ee dhaggeeffannee wajjin hojjechuudhaaf pilaanii baay'ee baasa. Achiin hin bilbiltu tiyyaa? Eenyuuf anaaf moo? Maal sii bilbilti? Gamtaadha bilbilti. Tiyyaatu gamtaatti bilbilaa? Tiyyaatu gamtaa irratti bilbili. Gamtaatu tiyyaa irratti bilbili osoo hin taane tiyyaatu gamtaa irratti bilbili. Cufaadhaan bilbilli tiyyaa bilbilli cufaan yoomii kaasee bilbiluu jalqabeessa. Erga bilbilanii waarratanii cufatan. Jireenya gaggeessuudhaaf bilbilli immoo barbaachisu gaafa dhiiriif dubarri tokko wal bira gahan. Atamma waa'ee kanaan beektumi? Daa'ima waan taateef. Gaafa dhiiriif dubarri tokko wal bira gahan bilbilatu cufama hojii jalqabaa. Amma kanatti jettu gamtaa fi tiyyaanii wal arganii jiruudha? Maal akka ittiin beektaa? Dafii naa koottu. Bareedaa koo dafii naa koottu. Idduma sanan taa'ee si eegaa. Waan jiru hundumaa wajjin haasofna. Waa'ee cidhaati na fakkaate. Haaseechi immoo haasaa cidhaati. Gamtaadhaan tiyyaatu bareedaa koo jedhaa? Bareedaa koo naa koottu jechuun gamtaan gaafii haasa'u akkana jecha waan haasa'eef bareedaa koo naa koottu jechuudha. Haa ta'u gaa erga isaan bareedaa koo jette jinis yeroo jireenyaa baay'ee dabarsine akka maatiittis harmee hayyuudhaanis galatoomaa ulfaadhaa siin dhageessanii kunoo harmee isinii milkaa'uufan jedhaa jedhiitti naayi. Eessa dhaqxa? Ofin ajjeesa. Hirkoo of ajjeesuun mala miti. Tiyyaan achi dhuftum ofin ajjeestum tiyyaan. Maaf waa'uma du'aa waa'uma of ajjeesuma duursiteen argamtu hoom yaaddaati. Gamtaa duursitee gamtaa fuuldura dhaabbattee tiyyaa fudhachuudha hin deemtu. Ganaa gamtaa duuba dhaabbattee ofan ajjeesaa ati of ajjeestus jiraattus garuu tiyyumaa jiraatte wayyaadhe. Maal godha naannoo kamitti tola garra jedhan isaan? Ani maaliin beekaa garuu dhufe amma tanan dhufaa na eegidduma sanitti jedhe. Iddoo ta'uu danda'a kamaatti hin beekaan iddoo isaa walitti wal argan. Waa si rakkisu? Waa si rakkisoo Obaama? Kaffaltii qabaa. Obaama ana yeroo du'uu fedhutti kaffaltii na gaafattaa ta'an. Waa walitti qabattee hoo jiraate naa kaffaltee oduu ta'een immoo. Obaama madaa walitti mukaan horfuu dhiifnu? Maali si gargaara? Hin baanaati. Dhuguma tiyyaan gamtaa bira jirti ta'ennaan achittan of ajjeesa. Si namanuudha. Dhuguma tiyyaan gamtaa ani nama namu. Kottuun deemnaa dhiisate. Maaloo kottu ka'i kottu. Ka'i kottu. Gamta irra dhimma guddaa tokkoofan si barbaade. Waan tokko rakkoon hin jiru. Ana taanaan dhimma hojiiti taanaan waan tokko rakkoon hin jiru. Dhimma biizinasii ta'uu danda'a, dhimma namaa wajjin hojjetamuu danda'a, sadarkaa mootummaattis waan hojjechuu barbaadde yoo ta'e waan fedhin wajjin mari'achuu dandeessan. Kan hundumaa miti gamta. Dhimma hirkoofan si barbaade. Hirkoo ilaala hirkoon siinis rakkise mini ilaala an harkaati piroojeektii meeqa akka dina jalaa kuffise. Iddoo meeqatti keessee wajjin nama taana jedhee waan meeqa yaaleeni. Waan hundumaa bishaanitti na jalaa naqe. Siinis kanuma si gubaa jiramanii siinis. Waan akkam akkan godhu hiriyyummaa dhumatu na rakkiseeti malee mucaa sana nama hojii wajjin hojjetan miti. Dhugaan sitti. Ati garuu cimtuudha. Siin baay'ee si dinqisiifadha. Akkamitti akka ati dandeessee wajjin jiraatte rabbi isa gubbanaaf beeka. Maaliif ta'a waanuma ta'uuf hin qabu mirkoon waan tokko. Ani hirkoo dadhabee hin beeku. Hirkoo gaafan jaalladhu gowwummaa masaa wajjinan jaalladha. Tutin dhufin dura hirkoon nama nagaa ture. Jidhabaasa ta'uu maalisa ta'uu dur nama gaarii ture. Ergati dhuftee dubbii babbade gamta. Hirkoon amalan beennee fidee amala dur hin qabne fidee dhuguu jalqabee hattummaa shaakalchiistee hirkoon nama madda biraatee ergati dhuftee kabajaan si gaafadha gamtaa ko hirkootti addanaa ba'e. Addan sii ba'a. Addan ilaa na dhaggeeffadhu. Itti moo nama akka hirkoo nama 10-15 qaba naman wajjin hojjedhu. Isayyuun ijoollee qaxalee akkamii tottoobaan jira. Tottoobaa wajjin piroojeektii meeqan diriirsee qabaan nama meeqa garuu nama haa ta'u. Xinnoodhuma ishee immoo namnis beeka waa yaaleeras waan ta'eef haa ta'u
wajjin hojjennee waa fooyya'aa fayyadamaa jedheeni malee hin fayyadamta turte. Utuu beekte daqiiqaa tokko ofirraa addanaan bayinii jetta turte. Waan an gochaa fi utuu barte addan irraa sii ba'a. Ba'i. Nan ba'a. In argita moo na argita. Na argita maaloo jettee deebitee na kadhatta maaloo adaraadhuma kee hirkoon guyyaa tokko si bira turetti. Yoomuu sin kadhadhu gamta. Nan sin dhaga'u gaafas. Sin dhaga'u. Itti yaadi. Waama si kadhadhuun hin qabu. Amma irraatti waan itti fiddeen hin argine hin gamta. Maal akkan fiduu danda'u sitti agarsiisa. Ani irraa dadda sii ba'a. Hagas mara rakkoo hin qabu inni kun. Amma xinnoo yeroo sin qabu waan ta'eef deemaa haasa'uu dandeenya. Yeroo hin qabu. Eeyyee. Bu'uurri milkaa'inaa dhugaan carraaqqiif dadhabbii keenya kaleessaati. Eeyyee kan eegalles mul'ata waan qabnuufi. Qabeenya keenya muraasa xaarii keenyaan guddisuuf murteessinee yeroo kaanu hojiin daandii keenyarra yeroo imallu waan yaadne tokko raawwachuuf deddeebinee yoo yaallu kuula abdii of fuulduratti arginuun daran faayamnee mul'achuuf yeroo ariifannu michuu qabnaa gargaaraa dhiyoo kaayyoo keenyaaf kan amannu gammachuun keenya haguma dhamaaniin yeroo nuuf milkaa'u bu'aa keenyaan ol jennee kanneen biroof deeggaraa akka taanu. Baankiin waliin ture nu waliin itti fufudha. Baankii Oromiyaa, Baankii Uummataa. Smart Solutions mala gamnaa investoroota gamnaaf waldaa aksiyoonaa Ashwaa Teeknooloojii sirra. Kaampaanii teeknooloojii ariitiin guddachaa jiru abbaa piroojeektii birrii biiliyoonotaa. Biyya keenyatti adda duree kan isa godhan teeknooloojiiwwan sooftiweerii 10 ol kan kalaqe Ashwaa Teeknooloojiis. Abbootii sheerii 200 qofa kan hirmaachisuu fi qooddattoota faayidaa addaa kan taasisu. Carraawwan investimentii yeroo gabaabaaf qofa argattan qabatee dhufeera. Investara gamnaa taanaan dursa harkaan gahachuudha. Aksiyoona xiqqaan 50,000 yoo ta'u, aksiyoona birrii 500,000 yoo bitattan waggaa 4 keessatti bu'aa birrii miliyoona 6,900 birrii miliyoona 1 bitannaan waggaa 4 keessatti hanga birrii miliyoona 13 yookiin birrii miliyoona 5 bitachuudhaan waggaa 4 keessatti hamma birrii miliyoona 65 hammaarrachuudha. Teessoon Finfinnee naannoo 22 Moolii Taawun Square darbii 8ffaa qaamaan kottaa yookaan lakkoofsota bilbilaa kanneeniin nuu bilbilaa. Ashwaa Teeknooloojiis. Kun xiyyaadha miti kun. Eh? Obaam. Gamtaa? Xiyya. Xiyya. Maanni kun? Xiyya. Eenyudha kun hin jedhe maata eenyudha? Maal jechuudha? Maal jechuudhaan eessaa dhuftate asiiti ani hojiidhaati eeyyama fudhattee baatee eessa dhatte gaafa bilbilli kee mocufaadho. Attamni si ta'ee jireenya haaraanii anaan ala. Callisteen odeessina. Yeroo dhaqee hin jirtu hojiidhaaf eeyyama baate naan jedhan kun obboleessi koo inni dhugaa dubbatu immoo bilbiltee akkati waamte natti hime kunoo narratti kana goota gamtaati tuu ana wajjin waamee hojjennu kana goota si amanuu hin dadhabeemaniiti. Isa dhugaadhaan man si amanuu hin dadhabeemani. Hirkoo waan Maal haasofta natti naasa'een mi'aani maata ansi dhugaadha. Xiyyaadha kuni. Xiyyaa kooti ati. Kun maali itti bu'aa miti kanatti gantuun nama keessa jirti. Attamitti yaana irratti waan akkasii yaadda xiyyaan. Attamitti yaana irratti waan akkasii yaadda. Obsi nama. Hirkoo. Maaliif callistee odeessitu? Duriyyuu warri durba amma waan barbaadan argattani takka ta'e reefuu naa galena. Gattaay. Ana dhaggeeffadhu. Waan hundumaa gamtaa wajjin haaseera. Gamtaatti waan hundumaa himiira. Akka jaallattu ittiin ta'e rakkina hin qabu. Isa wajjin gargar ba'eera. Ati kottu rakkina hin qabu. Hiriyyaasaa yoo taate sitti qofaatti waan ta'e taasifte maaltu barbaachiseera namni kun.
du'i naan jettu akkasumatti summii bittee naan laattu nan dhugaati. Rakkina summii dhuguun qabaan attamitti jaa Obsi, dhayaa ajjeesui. Dha'u? eenyuun xiyyaa moo Gamtaa dha'u? booddee dhooftaadhiis. Obsi. Maaliif Isa waan dhugaa. haasofne ittiin himtu gamta? Garaa koo natti himi hin barbaadan jaalala namaa dhaga'uun barbaadu jaalallee koo namaa wajjin yeroo haasoftu dhaga'uun barbaadu. Na dhaggeeffadhu mee? Sila na gante maal eessaan si dhaggeeffadhan. Dabareenaa kenni nan haasa'a. Maal kunoo fudhadhaa dabaree fudhadhaa deemaa jiraadha deemnuun jedhee maniif deemaa dhaqaati maal attamii bilbila kee cufatte hin cufattanii bilbila keessanti maaliif cufaate bilbilli kee Ibsaan na biran turre galgalaa kaasee. aankee maaf cufaate Ankoo sada galgalaa kaasee cufaatu achii na fuudhi kan wajjin bulannaan hin jettu obaama kana natti himtu maan dhaabadha ofin ajjeesu ani Hirkoo walii bilbilaniitiin amma walii bilbilanii wal arguu qabnaa jedhan. Akkamitti chaarjiin isaanii eeda galgala cufe. arra cufame jechuudha In amantaa isaan argaa jirtaa wal biratti? Eewudhaati. Eewudhaati? Na beektam? aha atis hiriyaa qabdaati In amante? Ammuma amante? qabda taanaan dhaqi ilaaladhu hin jedhe iddoo biraatti beellamee jira taashee Akki yaan akka xiyyaati miti. Dabareenaa laattu? maal godhu Hirkoo na dhaggeeffadhu mee? Waan hundumaa gamtaatti meera. Xumuruu? Nan aarsin hirku. Kana booda gamtaa wajjin akkati ta'uu hin qabne itti meera. sitoo wajjin ta'a eessaan wajjin ta'a wajjin taatanoo Hiriyummaan keessan lamman asirratti dhaabbachuu qaba. Na dhageesseetta? Gamtaatti waan hundumaa himeeraa bakka inni jiruttan irra sii deebi'a lamman keessan wal biratti arguu hin barbaadu kana booda. maal jechuudha Hirko. Kana booda yookaanis yookaan ana filatta. ansin filadhe Erga na filattee gamtaa wajjin argamuu qabdu. Hirko. Hojii hojjedhu jireenya keen jijjiiraa rakkina hojii dhabummaa kana keessaa si baasee wajjin nama taana hidhee gatiin sitti dhamee aha ati ana moo ishee dura beekta yuunivarsiitii eenyu wajjin turte ati xiyyaa koo wajjin ture akkasii yoom immoo wal bartan xiyyaani onnee koo keessa kan ishee turte kutaa 11ffaatii kaaseetu simisteera lammaffaa nan yaadadha akkasii garuu kan qaamaan wal agarre erga eebbifamnee qaamaan wal agarre namni immoo yaada keessa dura nama lixa akkasii akkas taanaani bara jireenya rakkinaa gaarii isiniif haa ta'u homaa waan hin jedhu hin qabu eenyu wajjin nama ta'e gatiin dhameedha kun hundumtuu gatiin koo nama akkoo homaan jira homaan jiru anima Hirku na dhaggeeffadhaa. Ana hojiin qaba. As dhaabadhee isaatii meeqa sanii wajjin haasa'uu hin danda'u. Garuu waan hin jechuu barbaade xumureera. Hojii koo deemuu qaba. Lammaffaa wal birattis hin arguu hin barbaadu. Dhageessanii? wajjuma deemna ka ati lammaffaa wal birattis hin arguu hin barbaadu siniinis lammaffaa ati hojii wajjin hojjennaa waan baay'ee wajjin hojjennu qabnaa siin jedheen ture mini hojichi lubbuu kee galaafachuu danda'a dhiisi hin yaadin yoo manirra deebi'ee si gaafadhe iyyuu tole hin jedhin